Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin bira haa ga'u. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya har'a waan raajii tokko isin dhageechisuuf deema. Waan raajii kana kan waliin hordofnu ta'a amma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. An Reedii Adam Tube. Namoonni gama YouTube keenyaa haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'uun akkan hordoftan abdii isinirraa qabna. Egaan ajandaan nuti qabnu akkuma beekamutti yeroo ammaa kanatti mootummaan abbaa irreedhaan mootummaan biyya keenya bulchisuun wantoota hedduutu isa mudataa wantoota isa mudatan keessaa waan tokko tuttuqaa akkasumas ammootu wanta har'a ta'amirraa kan dubbannu ta'a. Akkuma beekamutti odeeffannoo jalqabaati yoo eegallu guyyaa har'aa godina yookaan gujiitti yoo xiqqaate milishoota gara 3,000 olii leenjiseetiin eebbisiisee jira. Milishaa jechuun akkamitti isin ibsume jecha milishaa jedhu. Milishaan qotee bulaa iyyuu miti. Nama hojii hin qabne, nama argitee mararamaa wayii nama kophaa isaa bakka jireenya isaa keessatti waan dalagu dhabee usee maratee taa'u. Yookaan barandaa taa'u, yookaan baadiyyaatti illee usee nama loon daangaa taa'u. Nama bakka ofirraa baa argitee nama akkasitti leenjifama milishaatti hin beektan namni milishaa hin beekne jiru meeganda keessanii milishaa jiru yaadadhaa nama akkamitti nama gowwaadha milishaan mana keessan keessa yookaan naannoo keessan keessa eenyu akka milishaa ture sammuu keessan keessa oba nama gowwaadha. Kana jechuun maal jechuudha mootummaan kun poolisii miliyoona 10,000 leenjisee federaala 10,000 liyyuu haayilii 10,000 poolisii oromiyaa leenjisee wanti hundi harkaa faalla'ee jira. Diina heddummaate. Diinni heddummaate wayyaanin diinasa, abaa'oon diinasa, kaafaa'oon diinasa, PBO'n diinasa, paartiin adda addaa diinasa. Inni waraanaaf waraana malee abdii biraan qabu rasaasa fi waraana malee jechuudha. So salphinni guddaan isa mudataa jira. Salphina kanarratti raajiin ta'ame maal inni waan lamatu ta'amaa jira. Inni tokko ummataan hiriira kottaan na filadhaa osoo hin taane hiriira deeggarsaati ka filadhaa dhiisa. Hiriira deeggarsaa yaamee jira. Hiriira deeggarsaa kana dirqamaan baasaa jiran. Waan isin ajaa'ibu keessaa. Kana jechuun bakka uummata tooftaan sodaachisuuf abiyyi hojii namaa kanaatu jira. Abiyyi baay'ina uummata kanaa qaba akka jedhaniif hiriira wayii yaamee jira dirqamaan. Mootummaa biyya bulchu ta'ee dirqiin hiriira naa bayaa na jaaladhaa jechuun hin ta'a akka ani beekutti mootummaan tokko yoo jaalatame ummatuma xufuma isaaniitti hiriira qopheessee yookaan paartiin isaanii mootummaa akkanaatiif waan akkanaa goone jedhan. Kun immoo sodaatee ummata hiriira yaame inni lammaffaa Isaayyaas Afawarqee har'a akka BBC fi waraabbiin adda addaan godhamne in organ eerpoortiin yeroo seenamu jechuudha duraan hin beeytanii mootummaan tokko biyya tokko irra gaafa seenu miidiyaaleen garaagaraa seenee waraabaa miidiyaan tokkocha kan seenee nuggurame BBC'n afaan oromoo nuggurame Aljaziiraan CNN TV'n biyyattii adda addaa Rooyitersiin adda addaa hin uggurame akka seene maaliif iccitiin seenee iccitiin ba'uu barbaada. Rakkoo isa mudatee jira. Rakkoo isa mudatte tana haala wayitiin furuuf rakkoon guddaan isa mudatte ta wayyaanedhaa fi ta abaa'ooti. Woboon akka malee Oromiyaa keessatti miilata kan dhaabee jira. Juuntan yookaan immoo wayyaaneen haala inni sodaataa ta'e sodaachisuun amma humna biraa leenjifatee barahaa keessatti sii galee mootummaan kun baduuf garatti baduun qabu achi keessa taa'ee bulchuudhaaf mootu hojii isaa argaa artan. Ilmoo haadha ajjeesee ilmoo irra teechisa. Ilmoo ajjeesee haadha irra teechisa. Yookaan ilmoo isaa argite akka ati hin boonneef si godha ilma sirraa ajjeesee. Argite? So kanaaf muddamni isaan keessa jiran cimaan kana fakkaataa hunda caalaan ka garaana nyaate. Hunda caalaan nama lama garaana nyaate. Namni garaana nyaate mootummaadhaa fi maali milishaadhaa fi poolisii oromiyaati. Milishaan gaafa asii fiigatiin woboo balleessinee dhaqu odoo lafarra fiiguu bootti immaan isaa karatti hambisa woboo biraan ga'u achumatti dadhabee hafa. Warri poolisii oromiyaa kun immoo xiqqoo ji'a jaawaan leenji'aniif inuma dhaqan gaafa achi dhaqan fincaan ofii qabachuu dadhaban maqaa ofii himachuu dadhaban salphina guddaa laal. Namni akka nama gootaa laphee dhiibee waan snaayiparii harkaa qabuuf waan yookaan immoo bireenii harkaa qabuuf argitee isa malee namni hin jiru itti fakkaate qajeela fiigee gara uummata wobootitti gaafa achi gawwoo osoo inni gara fuulduraatti fiigu duubaan marsa kan abbaan gara dhufeen beey cululleedhaan jajjabeen jechuudha ka sodaata akka hin qabne
kaleenjii furguggaatu ka jarri xiyyaara fi makiina furguggaatu jarri lafumurra furguggaatee akka bofaatitti martee qabdi jechuudha. Gaafsan maqaan keenyu eessaa dhufte yoo jedhaniin afaan tagooliidha akka waan Israa'el waaqa gabbo'ee marra bukaa jedhuuni akka waan argitee gaafa namni yoo du'e si gaafatanii afaan wasii dhuusan milishaa fi poolisiin Oromiyaatu wayita wooboo argitu afaan isii bantee hafti. Kana jechuun leenjii gahaa osoo hin qabaanne fedhii osoo hin qabaanne nyaannaarraa qofa laalanii dirqama mootummaa itti kenne qofa laalanii lubbuu ofii alaaka kennan. Garaana nyaatanan mee ilmoo ofii yoo guddifate maatii ofii yoo guddifate mootummaan dirqama illee itti kenne lakkaan bakka kanaa humna ittiin qabu dhaquu hin danda'u. Yookaan ani siyaasaan barbaadu daldaladhee jiraachuu barbaade wanti mootummallee sin tokko bar dirqamaan mootummallee isin ergu sobdaniitiniin gizee wooboo bira geettan dirqamaan ergamneettan malee namni dirqamaan isin ergu hin jiru. Fedha keessaniif yoo achi dhaynee injifannee galle waa arganne jettanii haafoftanii uummata obboleessa keessan irratti baatan jechuudha. Bakka wooboon hin jirre immoo uummata nagaa miskiina daldalatee bulu. Qabdanii yookaan qaraxa jettaniin yookaan meeshaan kotorbaandii jettanii fiilmiin mootummaan kun hojjetu tokko jira. Fiilmiin sun maali? Daldalaa ciccimaa hunda meeshaa magaazinatti itti seenee harkaa qabee maal jedhan wallaahi kun waan jiru. Isinii kakadha rabbina haa nyaatu. Meeshaa daldala adda addaa kana qabee meeshaa kotorbaanditti jedhan meeshaa inni daldala qaadatti qabu kana bar. Meeshaan kun maal mana keessaa godhadhan? Keessumaayyuu warri mallaqa qabdan mallaqa keessan akka mana hin kaane adaraa keessa. Maaliif? Mootummaan birrii 5,000 qofa isinii eeyyame waan ta'eef mallaqni yoo akkasumas manatti argame mallaqa forjiidii hojjechiiftee siin jaani yookaan kotorbaandii feete siin jaani mallaqni kee bishaan si jalaa dhugaa jechuudha. So mallaqa mana hin kaatina baankii masaan kaadhaa baankiin rakkoon qabu baankiin siyaasa fi mootummaa irraa bilisa waan ta'eef baankii kaadhaa mootummaan fedhe dhufee dhiisee mallaqni baankii gara deemu takka hin qabu baankii yoo keessan jechuudha. Kana waan ta'eef waan akkasiitirraa of eegaa milishaallee warri milishaa argite milishaan gowwaadha. Dubbiin beeku waan ta'eef si dabarsaa afaan jala dubbattiin gorsi yoo dandeesse. Keessattuu yoo maatii kee ta'e yoo fira kee ta'e waan akkasiitirra akka deebi'utti biyyi tun akkatti naftuun jijjiiramti. Gaafa jijjiiramte hawaasni ati keessa jiraataa turte sun jiruuf jireenya naannoo sanis dhoorguu danda'a waan ta'eef gizeen irraa akka deebi'u taasisi. Kanuma furmaanni jiru. Furmaanni biraa wayituu hin jiru. Kun immoo dhugaa jiru isin hundi keessanuu tilmaama. Mee namni milishaa hagas baay'atu yoo xiqqaate hanga ammaatti milishaa 400 yoo leenjee godina Oromiyaa qofatti. Naannoo Oromiyaa qofatti milishaa 400 caala. Ji'a ja'an baa akkuma isin argitan uffata wannoo marga fakkaatu gaararraa fakkaatu tokko diratanii. Poolisiin homaayyuu miti bar milishaan damoosallee qabu bar waan isin ajaa'ibu keessa bilaashuma sibiila hambaa qabatee dhaabbate wanni inni fayyadu yoo jiraate sibiila baadhatee deemu san deemee wooboota rakkabuu sibiila baadhatu san poolisillee taate makiinallee yoo qabatanii deeman woboota rakkabanii deebi'u bu'aan isaan qaban yoo jiraate kanumaa fi kana qofa. Kan kanarraa fe bu'aa biraa takkan argina. Takka mee maal buustan woboo kan boojitanii hagammaatti biyya amansiistan. Kijiba dogongoraan guyyaa tokko bichaa mungkin basaasa ta'e akka tasaa ta'e gara gujii kanatti woboo namoota gara 20 olii nyaatanii jiranii mungkin isaayyuu akka tasaatitti yoo adamanii argatan malee hin argatan jechuudha woboo takkaa arginee hin beeyu. Gizee san garuu akka tasaatti argatan. Jechuun guyyaan nama qaballee beektaa gootummallee feetoo qabaatte guyyaan akka tasaa dagguusi qabdee waan taateef guyyaan san akka itti qabatan mooji guyyaa san qofa gochesuu kaneessaa gootte bilisiginnaan kasanirraa hafe dandeettii woboo itti waa godhu tasallee hin arganne carraa akkasillee hin argattu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya of beekaa hayyoota keessa cinaa dhaabbaddaa gurra itti kennaa wal dhageessaa filannoon dimokiraatawaa jedhamaa jiru kun illee wanni jiru wayiitu hin jiru kijiba. Mootummaan sobee fakkeessaa jira malee dantaa filannoo takkallee hin qabu. Akka barbaadetti biyya bulchaa akka barbaadetti aangorra turuu barbaada. Nuti hundumaafuyyuu Oromoo bilisoome fi Oromoo walabaa hayyoota keenya dhaadhaa baafachuu barbaanna. Kanarratti cichine hojjechuudha qabna walitti himnaa malee mootummaan badaa hojjetu badooma isaa itti himna badaan hojjenne taanaan nu dantaa aangoo hin qabnu. Aangoo fi miti kan iyyu. Aangoo abiyyoo bu'ee an dhaqee hin qabadhu kan abbaan kiyya dhaqee hin qabatu. Wanta warra Oromoon barbaadu san tunuu qabata jenneeti. Sinii galee kanaaf iyyana malee dantaa aangoo namni qabu takka hin jiru. Hayyoota keenya hidhaadhaa baafachuu Oromoon bilisoomsuu gaafiin Oromoo deebi'u kanaaf iyyana. Namni waan biraa seeta yoo jiraatan nuti dantaa biraa hin qabnu jechuudha. Siyaasa adda oofuu fi miti
kun dhaamsa keenya obboleeyyan keenya egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya Unready Adam TV turtiin har'aaf isin waliin godhe isa kana fakkaata. YouTube channel keenya haaraa yoo taatan subscribe gootanii maatii keenya akka taatan abdii isinirraa qabna. Fayyaanotaa guyyaa gaarii.